maqaan koo mirkanaa barkeessaan jedhama jechuudha. Asuma dhagaa asuma hin jiraadha. Beektaa gaatii waan tokko irratti hin argamna jechuudha. Baay'ee har'a sagantaa amma ta'aa jiru kana gaafa laalu obboleessa keenya Daawwitii fi Yeruseen wal fuudhuudhaaf guyyaa har'aati jechuudha. Guyyaa kun immoo guyyaa addaati. Anaan baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Guyyaa kana akka biraatti argaa ture. Isan eege walitti galuu gaafa ta'u baay'ee na gammachiise. Kun immoo akkuma mana gaafatte jechuudha. Kennaan jiraaf qopheessa jiru jechuudha. Baay'ee kana agarta. Kennaan kun kennaa nuti jaraaf qopheessinedha jechuudha. Ana fi kooti qabate. Qobaatti qopheessite moo namoota achi gurmooftaniiti? Qobaa kottan qopheesse. Qobaa kanatti qopheesse. Dhuguma sitti muuf bakka adda ta'e jechuudha. Baay'ee mi'a gati jabeessa fakkaata. Baay'ee illee hin ulfaata. Xiqqoo kennaa namaa waan ta'eef hiikamee argisiifamuun hin danda'amu. Dhiifama. Xumuruu irratti ilaalla. Daawwiti jechuun xiqqoo hin aara. Tureeraa jechuudha kana dura. Har'a garuu erga dhufanii lamaan isaanii tokko ta'anii amala garaagaraa qabatanii walitti dhufanii tokko ta'u waan ta'eef dirqama amala ishee inni danda'u qaba. Amala isaa immoo ishee hin danda'u qabdi. Gaafa kana ta'u maal ta'a gara nama guddaa laayif gara biraatti darbaa jechuudha. Sigalee kanaaf walumaa galatti maal jechuun barbaade jijjiirama guddaa jira. Kaleessa akkas hin turre har'a garuu nama biraadha jechuudha. Bor immoo kanaa walitti akka jijjiiramu barbaada jechuudha. Kanaaf baay'eedha. Fakkeenyummaan isaaf ta'u namoota warra kaaniif illee fakkeenyummaa gaarii ta'a wanta inni godhe jechuudha. Baay'ee nama tola baay'ee waan adda. Mee ati akka keetti warra fuudhiin jiranii maal gorsitaa dhaamsa akkamii qabdu? Baay'ee bareeda. Kuni waan jireenya namaa keessatti hin hafnedha. Jireenya namaa keessatti namni gaafa hin jedhu immoo namni tun furiin hin hafu. Kaayyoomti fuuchuyyuu immoo fakkaattii qola fakkaachuu jechuudha. Warri hin fuune jireenya salphaadha. Abdii borii kan siif ta'u jechuudha. Si fakkaata ati bor umurii kee gaafa dabarsuun lafarraan deemta. Seenaa namni hojjechuu hin dandeenye namni kamiyyuu hojjechuudhaaf dirqama qabu kanaadha jechuudha. Ati fakkaattii kana waan qabdu namni kamiyyuu yeroo isaa tuffee bareedaanis illee egaa booda tarii yoo na gaafattee hin beeku kana booduma telefoon yookaan paartii faatti wal argina. Ati si fuudhee jechuudha walumaa gala. Anis yaa hin fuune garuu natti mul'ataa jira. Akka fuulduratti waan ilaalaan jira jechuudha. Biyya kana keessatti baay'ee hojii guddaa kan hojjetuu fi ilaalcha namootaa biratti garuu ammoo deeggarsa barbaachisaa kan hin argatiin jiru artiidha. Artii jechuun jireenya hafuuraa keessa jireenya foonii keessa akaadaamikaalii orneen akaadaamikaalii keessatti gahee guddaa taphata. Barumsadha jechuudha barsiisaa. Yuunivarsiitii galtee yuunivarsiitii garsiitii guddaa gahee guddaa kan qabu artiidha. Garuu dhuguma dubbachuuf bifuma kanaan amma kana qopheessanii isin artistoonni kun kana gochuu keessaniif iyyuu galata guddaan qaba. Baay'ee na toleera baay'ee galatoomaa jecha garuu gara fuulduraatti artistii kan qaamni barate qaamni hin baratin qaamni beeku qaamni hin beekin beekaan wallaalaan hiika artii jedhu kana beekee bira dhaabachuu tura jiraata jechuudha. Bira dhaabachuu jechuun birrii qofa miti namni akka itti ilaaluu danda'a. Birrii qofa tun ta'in yaadaan beekumsa qabduun tokkummaadhaan karaa garaagaraa ibsuu qabna jechuudha. Akkuma jettummaa artisti Daawit kun wantoota garaagaraa keessatti argiteetta yoo ta'e gahee artii dhiyaarra kan mul'achaa jiru waldaa keessatti argiteetta amma yeroo baay'ee seennee baanu akkaataatti hirmaannaan sun ta'e artistoonni tokkummaa keessan agarsiisa. Akkatti amma siin keessa deemtanii waraabaa turtan argaan ture kun tokkummaa keessa itti fufee cimuu qaba. Unity is strength kan jiru sana mirkaneessa. Baay'ee galatoom. Galatoom. Yeroo gaarii. Anti isaa firummaan jira maal jettu baay'ee hojii gamtaa baay'ee natti tolee jira artistii beekamaa Daawit guyyaa cidha isaati waan ta'eef baay'ee guyyaa gammachuu nuti ta'e hirmaachuu deemaaf jira. Mooftanii bittamu maalli kana qofaa bitta? Baay'ee waan natti toleef baay'ee waan hin gammadeef waan majjirurraa waan qabnurraa immoo gammachuu keenya ibsuudhaaf kennaa isaaf godhee fuudhee fi deemaa jira. Qophaa ta'uun gaarii miti akkuma jedhee qophaa ta'uun saamuu kanaa duraatti gaarii turre hirribatti buusee immoo lafee cinaacha isaati keessaa obboleettii koo bira kaa'ee jira baay'ee jira guddaa galatoomna. Inni heerumne garuu heerumuudhaaf karoora qaba. Karoorri jira? Itti deemaadha. Yaa'u heerumuun gaariidha. Mana dhaabbachuun gaariidha. Jireenya ofii ijaaruun gaariidha jedhee yaada. Akkasumas barumsa irraa argachaa minjaa namootarraa baay'ee bareedaadha. Warri heerumnes heerumaa. Galatoomsiin. Galaanaa dhaabaa hin jedhamu. Yeroo ammaa kana gammachuu obboloottan keenya Daawit Asfaawuti
obboleettii keenya yeroo guddataa gammachuu isaanii hirmaachuudhaaf kan nuyi deemaa jirru. Yeroo achi deemnutti wantoota cidhichaaf ta'an hunduma qabannee gammachuun guddaa waan nutti dhaga'ameef deemaa jirra. Gammachuun cidha obboleettan keenya kanaa baay'ee guddaadha kan nutti dhaga'amus waan dhugaadha. Barri kun akkuma beekamu bara jireenyi baay'ee ol ka'e keessatti obboloonni keenya kun humna godhatanii yaada isaanii dhaabbachuudhaaf ga'aa ta'uu isaaniif gammachuun guddaan nutti dhaga'ameera. Milkaa'inaan akka inni xumuramuudhaafis abdii qabna. Yeroo ammaa kana jireenyi illee baay'ee ol ka'ee baay'ee ulfaata. Beekamaadha jireenyi guddina zayitiin kaleessa godhata 500 eegaa ture har'a kuma wayi dammoo hin fuudhinaa jechuu barbaaddeetu moo akkana kan taane jireenyi baay'ee ol ka'ee waan jiruuf jechuudha. Kophaa jiraachuuf walitti dhufanii waan qaban waliin yoo jiraatan wanti isaan qaban sun jireenya ammaa kana akka isaan jiraataniif illee isaan dandeessisa yaada. Kophaa jiraachuun isaaniif yoo wal fuudhan irraa jireenya mo'atu jireenyi mijataa jettee yaadda. Jireenya mo'atu yaada. Qophii keenya irratti hirmaachuu jechuun galatoomaa. Isinis waan naaf turtaniif galatoomaa. Malakam bereda gaila koftane bise Malakam bereda gaila koftane bise Malakam bereda gaila Yesus bise Malakam bereda gaila Yesus bise Malakam bereda gaila koftane bise Malakam bereda gaila koftane bise Malakam bereda gaila Yesus bise Galatumi Kamaranu gese Gaila sani kana Sanu filkese Chida kana rati Yesus agante Iru sani gute Chida sani bifte Arasi barbana Chida kana rati Ayana ke guda Ewan umirate Bagagesan misalong biyadamay 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 Bagagesan waaqayyo gooftaa keessan Bagagesan lamaanuu keessan Bagagesan sichi namaa mitisin Bagagesan gooftaa tokko asitaas Bagagesan saaqonni dhiiramee farsa Bagagesan warri gammadan waaqessu Bagagesan saaqonni doorbee gammadan Bagagesan galata gooftaadhaan fidaa Bagagesan saaqonni dhiiramee farsa Bagagesan warri gammadan waaqessu Bagagesan saaqonni doorbee gammadan Bagagesan galata gooftaadhaan fidaa Malakam bereda gaila koftane bise Malakam bereda gaila koftane bise Malakam bereda gaila Yesus bise Malakam bereda gaila Yesus bise Malakam bereda gaila koftane bise Malakam bereda gaila koftane bise Malakam bereda gaila Yesus bise Deman wali bereda Yufan wali Yokan wali bereda Watan wali bereda Garba usa
jirata Kabatina Wakayettamana Iwan Sudatina Wakayettamana Iwan Sudatina Bagagesan Musulmi Adamma 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 Bagagesan Waaqayyo gooftaa keessan Bagagesan lamaanuu keessan Bagagesan sichi namaa mitise Bagagesan gooftaa tokko asirraa Bagagesan saaqonni dhiirame Bagagesan warri gammadan waaqes Bagagesan saaqonni dubbee gammada Bagagesan galata gooftaadhaaf fida Bagagesan saaqonni dhiirame Bagagesan warri gammadan waaqes Bagagesan saaqonni dubbee gammada Bagagesan galata gooftaadhaaf fida gaila guyyaarra sochii baay'ee gammade baay'ee natti tole waan inni akkuma jedhame yaadamne hin ta'e obsaan nan gurumsaa akkuma jedhamu warri obseen biyyaa eegan guyyaa qabu jedhamu kanaaf guyyaarra gaila isaanii kan argu godhe baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'amas dabalee waaqayyoo galatuuf jedha har'aa kanammoo warri afaan biraa kaaniin jedha. Ameen ameen. Tokko samarraa adda baafadhe. Gurmeessaan jedhama. Gammachuu guyyaarraa naaf baay'ee dasmeedha baay'ee gammachiisa. Carraa kun obboloota qormaata isaaniitiif waaqayyootti isaan gammada. Bakka isaanis bu'ee ofiiggootis waaqayyootti nan gammada. Akkuma kana waldaa warra wangeelaa Yesuus galaantuun kabaja kanarratti hirmaachuudhaan waaqayyoo wajjin bukkeessanii dhaabbatanii guyyaa kana isaan murtee hirmaachisa baay'ee gammada. Eebbifamaa Ani kanuma maqaan koo Dirree Bisaayyoo jedhama. Obboleessa koo Daawit obboleetti koo Yerusee guyyaa kana isaan ittiin ga'u isaatiin baay'ee guddiseen gammada. Dhugaadha baay'een gammadee sanan guyyicha eegee maaliif gammachuun kun baay'ee waan namatti dhaga'amuuf gammachuu ishee hirmaachuudhaaf guyyaa kana akkaataa kanaan isheen dhaabbattee argu gootiif baay'een gammadee ammallee jaalalli guddaan eebbi guddaan isaan faana ta'uun jedhaan. Maqaan koo Sisaayii Buzaayyoo Dirribsaan jedhama. Lafa kanatti kan argamneef gaa'ela obboloota keenya Daawit Asfaa'oo fi Yerusaalem guddataa hirmaachuudhaaf gammachuu isaanii hirmaachuudhaaf guyyaan kun tokkoffaa guyyaa waaqayyoo eebbisee isaaniif kennedha. Lammaffaa immoo nutis gammachuu isaaniitti gammanneerraa tokko dabalee kana jechuu barbaadu kanan obboloota keenya yookiin mushurroota keenya lamaaniif hawwu gaa'elli isaanii kun gaa'ela milkii kan eebbifame mana isaanii keessatti sagalee waaqayyootiin aboo waaqayyootiin eegamanii wal wajjiniin maatii guddaa akka ta'an sanyii Abrahaam Rihooboot akka ta'an hin hawwaa fi galatoomaa waaqayyo isin haa eebbisu. Fedhisaa Kabbadaa Ayyaanoon jedhama. Wanta asitti argamneef cidha obboloota keenya Yerusaalem guddataa fi Daawit Asfaa'ootii fi egaa gammachuun isaanii gammachuu keenya waan ta'eef gara fuulduraatti wanti inni ibsu barbaadu gaa'elli kun gaa'ela kan eebbaa kan nagaa kan wanta yaadan itti argatan bara isaanii guutuu nagaaf gammachuun itti jiraatan isaaniif haa ta'u jedha. Ayyaanni waaqayyoo baraama baraatti mana isaanii irraan dhibeenye kanumaan jedha waaqessu. Dirriitti gaame baay'ee miira gammachuuti. Dhugaa dubbachuu fi jireenya dhala namaa keessatti wantoota gurguddaa sadiitu jira. Dhalachuu, gaa'il, du'a. Kanaaf guyyaan irraachi keessaa isa waannaaf isa baay'ee nama gammachiisu waan ta'eef inni kaan boo'icha qaba, gadda qaba. Guyyaan gammachuu inni caalu isa kana waan ta'eef baay'ee gammada. Miirri nutti dhaga'ame akkanii kakaa'uu akkanii waa'ee kan kootii yaadu na godheera. Kanaaf baay'ee nutti tole irratti hin jedha. Ulfaadhaa asirratti galatoomna. Obboleessi koo Daawit waan baay'ee natti tole. Furdanni fuudhee nyaata akkamii nyaachuu qabattee yaaddu? Namtichi kun daawweni wati dinnichaan jaalatu amma garuu ergi fuudhee wantoota cororsaa nyaataa cororsaa argataa marqaa karaa hundaa nyaachuu qabaadha moo marqaa kana? yeroo hundee nyaata maafi nyaanni nyaachuu qabaa nyaataan argata deema yaadaan bii qabaa bakkeerraa dhufe muka simeerraa dhufe amma kan jiru naannoo jamoo
Baay'ee jaalladha sin galateeffadhee jira. Akkuma beekamu obboleewwan keenya gammachuu isaanii irratti hirmaattuu taane baay'ee immoo gammadaa kanaaf baay'ee galatoomaa kan jedha warri dhuftanii nagaa har'a guyyaa kana iddoo kanatti kan argamne gammachuu obboleessa keenya Daawit Asfaa'uu fi Yerusaalem guddaa irratti affeerraa naaf godhanii irratti argame isaanis waaqayyo isaan gargaaree guyyaa irraa gara iddoo kanatti argamu isaanii gammachuu guddaan itti dhaga'ame egaa carraa kanaan waaqayyo bakka barasitti fidee guyyaa kana geessanii keessan kan gammachuu gammachiisu maqaan koo akkuma beekamu Naatinaa'el Yaasiin jedhama. Kana irraa dhufe magaalaa Sabbataa ganda Duwwaa Lamaarraa dhufee obboleessa koo Daawit Asfaa'uu kan jedhamu guyyaa irraa cidha isaa irratti hirmaachuu dhufeera. Akkuma beekamu yaa'u gammachuun keenya daangaa kan hin qabnedha. Baay'ee nutti toleera. Nyaannee dhunnee asitti argamnee amma immoo bashannana irra jirra. Isinis asitti argamtanii intarviiyuu kana gochuu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Galatoomaa. Har'a guyyaa gammachuu keessaniitu maaltu isinitti dhaga'ama? Anaani wanti itti dhaga'amu akkas taa'ee yaannee garuu waan baay'ee na ajaa'ibu ta'ee gammachuun koo guddaa daran dabalee jira jechuudha. Isheen anis akkasuma chaalenjii baay'ee ture qollaansa baay'ee ture garuu waaqayyo hunduma isaa waldaansoo qabeetu nu dabarse baay'een gammadaa baay'ee natti tola baay'ee namoota nama bukkee dhaabachaa turan nan galateeffadha isin iyyuu mataa isaa waaqayyo haa eebbisu. Mustafaan jedhama wallee sadii qaba waaqayyo na gargaaree bakkee hojii koo immoo adda nama Finfinnee teessamni dhagaa oomishuu irratti hojjedha. Finfinnee fi Naqqamtee gidduu deddeebi'eedha kan inni hojjedhu. Waaqayyo baay'ee achi keessattis na gargaaree nagaadhaan bahee nagaadhaan akkan galuuf eegumsa adda ta'e naaf deddeebi'ee hojjedha. Warra dargaggoota hin fuudhinii heerumin jiranii fi dhaamsa qabu ariifannaa keessa midhatoo hin taane suutadhanii haala jiru hundumaa hubatanii waaqayyoon kadhatanii deemuun nama ulfeessaa kabaja qabaa. Kanaaf dargaggoonni ofiin otoo hin fiigin ofiin baay'ee waaqayyoon dursanii hin deemin yaada gabiidhaaf tasgabbaadhaan akka isaanii gad jedhanii waaqayyoon gaafatanii karoora waaqayyoo yaada waaqayyoo keessatti gaa'ila isaanii gaa'ila miidhagaa gaa'ila qulqullina qabu kan waaqayyo jaallatu kan wangeelli irraa ifu akka ta'uuf baay'een hawwaa baay'een gorsa kanallee kennuu nan barbaada. Yeroo baay'ee as keessatti miidhamoo kan ta'u dubartootadha. Ijoolleen durbaa keenya hundi isaanii iyyuu dhiirri akka isaan hin gowwoomsineef waan hundumaa dursaa karaa waaqayyoo irra dhufanii akka isaan deddeebi'anii karaa waaqayyoo irra akka isaan deemanii gaa'illi waaqayyoon alaa jireenyi waaqayyoon alaa badhaadhummaan waaqayyoon alaa ka galmaan ga'u karaa ga'eetu nama gammachuu namaa karaatti kutaa. Kanaaf gaa'ila qulqullaa'aa gaa'ila waaqayyo jaallatu godhachuun gammachuu ofiidhaaf bu'uura jireenya ofiidha waan ta'eef dargaggoonni ijoolleen kana booddeetti jiran hundumtootu akkana irratti barumsi kennamee barachuu danda'anii karaa waaqayyoo irratti jireenya isaanii masmara keessa galfatanii manni namaa hin diigamu gaa'illi har'a dhaabbatee bor akka diigamu hin ta'u waan ta'eef isa kana irratti akeekkachiisa karaa waldaa kiristaanaas karaa hundumaan namni irratti yoo hojjete bareedaadha jedhee yaada. Galatooma waaqayyo sinaa fayyaa ta'a guddin sinaa gahu. Daawit Asfaa'uu jedhama. Haadha manaa koo kan biyya kaleessaa fuudhee Yerusaalem guddataa jedhamti.
gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Itti dabalee immoo kan inni guddaa galateeffachuu barbaadu hojjettoota yookaan ijoollee imaltuu tuubii wajjin hojjennee fi miizolii koo namoota garaagaraa galateeffachuun barbaada. Galatoomaan isaanii jedha. Yeroon kun hin jiru dhuguma akkas taa'ee yaadne akkasittan fuudhee yaadne bakka waan gaggabaabaatiin fuudhee yaadne garuu Waaqayyo na gargaaree namoonni garaagaraa haala garaagaraa hundumaa shabbanuudhaan bira dhaabatanii Waaqayyo na gargaaree sadarkaa kanaan na ga'ee kan akkasitti yaadne baay'ee nu Waaqayyo gammadu. Fuuluun gaariidha. Fuuluun baay'ee gaariidha. Amma fuudhatti nu naquu fiire. Isin amma seenaa fuudhatti jajjeeraan. Namoota fuudhanii hin jiraniif ergaa akkamii qabda? Keessumaa biyyaa koo yeroo dheeraa kana wajjin ture artisti gaaddisaa Orgeessaa yeroo dhiyeetti fuudhaa akka inni fuudhu nana mana gaa'ela gaarii na waamisaa illee. Gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Caalaatti dursee Waaqayyoon hin galateeffadha. Sababan Waaqayyoon galateeffadhuu fi Waaqayyoon namoota dhiigaan maatii hin taane dhiiga caalaa hin taananii aantii naa ta'anii dadhabbii irratti illee humna naa ta'anii na bira dhaabbatanii akkasitti akka inni bareedu akka inni ulfina argus gursaan jaalalaan humnaan qabeenya isaanii na bira dhaabatan hundumaa nan galateeffadha. Dabalee immoo Waaqayyo isaan eebbisuun jedha. Gatii isaanii baasuu hin danda'u. Waaqayyo garuu gatii namaa hin gatu lakkaa gatii ta'ee fi Waaqayyo gatii isaanii haa baasuun jedha. Maqaan koo inni waan beeksiseef beeksisuu isa darbe. Itti dabalee baay'ee gammachuun koo ammas dachaa daran dabalee baay'eedha. Maaliif jettan Waaqayyoon ani gaa'ela kadhadheeti kan ani itti dhufe cab jedheetu hin ta'in Waaqayyoon dhaggeeffachaa sagalee Waaqayyoo irratti hundaa'ee Waaqayyoon kadhadhee dhufe. Waaqayyoon gaafa kadhadhu immoo qabeenya jireenya kan biraa irratti hundaa'eetu hin ta'in isin jaalladhu caalaa isa fakkeetti jaallattu nama caalaa jaallatu naa kenna jedha. Kanaaf isa baay'ee na jaallatu nama ofii isaatii jaallatu immoo Waaqayyo yeroo isaaf sa'aatii isaa eegee waan naa kenneef ulfina kanaan isa naga'e Waaqayyoon nan galateeffadha. Isinis Waaqayyo isinaa eebbisu eebbifama. Eshi bakka amma daawwitii namni sii caalu hin jiru jechuudha si'a. Maaltu itti qixxaata? Deebasiif baay'ee jaalladha.